warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Amma kanarratti luboota naannoo 3,000 kan ta'antu himmataa jira. Mata dureen inni jalatti walitti qabamu waamichi keenya kadhataa fi dubbii Waaqayyoo barsiisuudhaa fi amantoota tiksuudha kan jedhamu jalatti wal ga'e. Roobii dheengaddaa Eepiriil 15 bara 2015 eegalee hanga guyyaa har'aa Sanbadduraa Eepiriil 18 bara 2015tti magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa kan jiru konfiraansii luboota kan lubootni 3,000 ta'an irratti argaman ilaalchise qindeessaa konfiraansichaaf daayireektara miishiniif teewooloojii waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa kan ta'an lubii Yoonaas Higgazuu Dhibbisaa Finfinnee irraatii ibsa isaan nuuf kennan keessaa ture kanan kutee isin dhaggeeffachiise. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa bakka jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu jennee nagaa isin gaafachuudhaan sagantaa keenya irraa kunoo jalqabneerra. Lubootni 3,000 ta'an guutummaa biyyattii irraatii yeroo wal ga'an maal hojjetu? Kaayyoon walga'ii kanaa maali? Lubni Yoonaas sagantaa keenya irraa keessatti ibsa nuuf kennu. Isa dura garuu sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fidu hojjetaa Wangeelaa Taarraqaa Abarraa Amboorraati. Hojjetaa Wangeelaa Taarraqaan tajaajilaa waldaa Kiristaanaa Makaana Yesuusii Amboos haa ta'u barreessaa macaafaatis. Dhimmoota hafuuraa garagaraa irratti kan xiyyeeffatan macaafota hafuuraa baay'ee barreessee maxxansee baaseera. Ji'uma kana keessa kaadhimummaaf jireenya walqunnamtii gaa'ela duraa kan jedhu macaafa barumsa guddaan irraatii argamu barreessee baaseera. Kana malees barreeffamanii xumuramanii gara fuulduraatti maxxanfamuudhaaf kan maxxansee eeggachaa jiran macaafota baay'ee akka qabu Taarraqaan taphachiiseera. Hojjetaa Wangeelaa Taarraqaan gara fuulduraatti waa'ee macaafota isaatii ilaalchisee raadiyoo keenya irratti akka maree nu waliin godhu waadaa nuuf seeneera. Ammaaf garuu torbanoota 4 walitti aansee kan dhiyaatu barumsa sagalee Waaqayyoo nuuf qabatee dhiyaateera. Mata dureen barumsa isaatii waamichaaf eeggannoo waamichaa kan jedhudha. Faarfannaa kana booda gara barsiisa sanaatti ceenaa egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan kanan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsa Makkooti. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee bakka argitaa. Kan kee fagoo fagoodha kan keenyini lolachaa fuula hamaadha. Kan kee
fagoo fagoodha beera kan hin kennini bari kuni bara dhumaadha beera karaan kee fagoo fagoodha beera kan hin kennini lolicha hafuura hamaadha beera karaan kee fagoo fagoodha beera kan hin kennini bari kuni bara dhumaadha. Nagaa Waaqayyoo biyyaaf haala jirtan keessatti hunduma keessaniif baay'atu jechaa guyyaa har'aatti jalqabnee torbanoota dura keenya jiraniif sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo gabaabaa wal wajjiniin ilaallaa. Kan wal wajjin ilaallu akka barumsaatti waamichaaf eeggannoo waamichaa mata duree jedhu wal wajjiniin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbiseen wal wajjin Waaqayyoon kadhannee kutaa kana ilaalutti darbina. Egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorsa. Gad of deebisuuf garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'a. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluutiin of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa jedha. Waaqayyoon wal wajjiniin kadhanna. Yaa isa bara baraan mootee jiraattu barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne dubbattee lagoota gaarota kan dhageessifattu kanarra dabarsitee immoo bifa keetti kan uummatte namatti dubbattee qajeelfachuuf jireenya laachuuf kan dandeessu ati Waaqayyoodha. Si galateeffannaa bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Amma kunoo fuula kee dura jirra nuyi dhaloota si dhaga'u ta'uu barbaanna. Barnu kee jiru bara namnitti dubbii kee dhaga'u malee hin hubanneedha. Maqaa keef jettee qalbii dubbii kee hubatu hunduma keenya keessatti uumi. Ayyaanni kee qixa hundumaatti jireenya keenya hafuura keenyaa wajjiniin haa ta'u. Jalqaba hamma dhumaatti nu geggeessi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Egaa akkuman dura jedhee ture mata dureen wal wajjin ilaallu waamichaaf eeggannoo waamichaasa jedhu wal wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbise Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbiin jiru akkas jedha. Egaan waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isinan gorseedha. Waamichi akka ofii fedhanitti iddoo jiraatanitu hin taane akka inni nama waame fedhetta iddootti jiraatanidha. Kana jechuun waamicha namni nama waame akka biyya lafaattis yoo ta'e yeroo waamicha namaa irratti argaman iddee filatan bakka filataniif waan filatan irratti bobba'utu hin taane iddoo abbaan waamichaa sun nama bobbaaseef iddoon nama kaa'e taa'u. Gooftaa Yesus kutaa kanaaf Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 1 ka'eeti iddee abbaan waamichas waame akka taa'u qabdu jedhee namoota saduukaa bu'an gorsa ture. Anis egaa guyyaa har'aa kanaaf torboonta dura keenya jiraniif kan wal wajjin ilaallu waamichaaf eeggannoo isaasa jedhu wal wajjin ilaalla. Guyyaa har'aa kana waamichas jedhu gabaabaatti wal wajjin ilaalla. Waamichi yoomillee ni kabajama malee hin qaqqabamu. Namni tokko yeroo waamicha nu waamu yeroo inni nu waametti argamuudhaaf sagantaa biraa qabaachuu dandeenya. Hojii biraa qabaachuu dandeenya. Kabaja isaatiif garuu hin argamna. Waamichi waan qaqqabameef miti kan inni irratti argamu waan kabajamuuf kan inni irratti argamnu waamicha irratti. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo nuun kan nu waame gara jireenya isaa har'aafituu hin taane isa har'a garasii jireenya bara baraatti nu waame. Isa kanaaf akka ta'utti akka jiraannuudhaaf nurraa barbaada. Kutaa kan amma dubbise kana keessatti Phaawulos waamicha waamamtan kanatti akka jiraattan isinan gorseedha. Akki ta'u akkami yoo jenne akkatti Waaqayyo nu waameedha. Waamicha jechuun immoo nyaata qofaaf iddoo argaman miti. Yoo ilaalle Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture bartoota 12 duuka buutota isaa godhatee waammate. Isaan kana keessaa Yihuudaan jireenyaaf duukaa deematu hin taane buddeenaaf Gooftaa duukaa deema. Kanaaf Gooftaa yaada garaa isaa argeetu korojoo akka inni baatuuf isatti kenne. Yihuudaanis Gooftaa duukaa waggoota 3 ji'a 6 deeme keessaa korojoo baata. Gooftaan kan inni itti kenneef nyaatuudhaaf malee jiraatuudhaaf miti. Yihuudaan nyaataaf malee dhaalaaf waan hin taaneef Gooftaan korojoo itti kenne. Waamicha Gooftaan nu waame keessatti warri akka inni nu waametti hin jiraannu yoo ta'e nyaachuudhaaf teenya malee jireenyaaf hin teenyu. Kanaaf Yihuudaan isa nyaachuudhaaf Gooftaa duukaa deemu malee hojiidhaaf hin taanedha. Gooftaa Yesuus bartoota isaatiin kottaa jedhee yeroo waamu gara hojii isaatti itti kan inni waame. Gara buddeenaatti miti. Kaleessa buddeena isaanii nyaachuudhaaf qurxummii qabu kaan isaanii immoo qaraxa fuudhu. Amma garuu ana duukaa bu'aa. Qurxummii qabdu miti, qarshii walitti qabdu miti,
kana booda nama walitti qabdu jedhe gooftaan. Gooftaan innis waame akka ta'utti akkatti jiraattu barbaada. Kanaaf egaa waamicha jechuun yeroo kamittiyyuu wanta kabajamuudha. Gooftaa duukaa kan deeman namoota gosa sadiitu ture. Gooftaan namoota hundumaa waame keessaa tokko arganii isa dhaga'anii duukaan buune hin deebi'an. Warri lammaffaan isaanii immoo kaan duukaa deemanii biraa deebi'an. Sadaffaan immoo duukaa bu'anii hamma lubbuu isaanii aarsaa godhanitti. Waamamuu jechuun egaa maal jechuudha kan jedhu qabxoota gaggabaaboo sadii wal wajjiniin ilaalla. Waamamuu jechuun kophaa yookaan adda ba'uu jechuudha. Waamicha yeroo jennu waamichi inni biyya lafaa namoota keessatti abaluu namoota abaluufaa wajjin biyyaa wajjin na argama jedhee nama waama. Waamichi biyya lafaa cidhi biyya lafaa. Gooftaa Yesuus garuu adda naa ba'e haala jirtu keessaa jedheeti kan inni nu waamu. Fakkeenya fudhannee ilaalle namoota baay'ee kaafnee ilaaluu dandeenya. Abrahaam biyya isaa keessa, lammii isaa keessa, maatii abbaa isaarra jira, hojii isaarra jira. Waaqayyo garuu seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti dhaqeeti. Ya Abrahaam biyya kee keessaa, lammii kee keessa adda naa ba'i. Ani immoo saba guddaan si godhaa jedhe. Waaqayyo sabatti si waame miti jalqaba, saba keessaa si waame achi as. Bara keenya kana namoonni waamichi waaqayyo isaan waame maal akka ta'e waan addan baafanneefti iddeen isaan kaleessa toniif iddoo isaan itti waamaman garaagarummaa hin qabu. Kana yeroo hin jedhu dhaloonni amma jiru kun iddee waaqeffannaa jijjiirrate malee jireenya waaqeffannaa hin jijjiirranne. Inni hanna keessaa waaqoosa waame hannuma keessa jira dhufee, ejja keessaa kan waaqoosa waame ejjuma keessa jira dhufee, inni waaqayyo kaleessa soba keessa isa waame soba keessa jira dhufee, waaqayyo kan si waame jireenya kaleessaa keessaa akka baatuufidha. Isa kanatu nuu galuu dadhaba dhaloota bara keenyaa kanaaf. Baroota baay'eedhaaf namoota baay'ee fakkeenya fudhannee ilaalle waamicha waaqoosaa waame kaan isaanii hin kabajani, kaan isaanii immoo hin kabajne. Dhaloonni amma jiru kun immoo maali yoo jenne waamicha isa waamame kanatti jiraachuutu tulfaata. Waamamee argamuuf garuu isaaf salphaadha. Gooftaa Yesuus garuu kan inni nu waame haala jirru keessaa adda naa ba'iidha. Waamicha jechuun adda ba'uudha mana waaqayyoo keessatti. Warri waamaman immoo hin ariifatan. Fakkeenya yoon fudhadhe macaafa kakuu moofaa keessaa Abrahaam erga waamame akka mucaa kakuu dhalchu waaqoosaa wajjiniin waadaa gale. Yisihaaq inni kakuu garuu hin ariifanne. Iddeetti waaqoosa waame Abrahaamiin saba biyya lafaa guutummaa keessa waame naman si godhaa miti waaqoo saban si godhaadhaaf waame Abrahaamiin. Saba ta'uudhaaf waamicha waaqayyo kabajuutu nurra jiraata. Saban si godhaa jedhee waame waaqayyo. Inni saba ta'uuf waamame kun Abrahaam kun Yisihaaqin dhalchuudhaaf waggoota hedduu isa lakkoofsise. Isa kakuudhaan hin taane garuu dhalchuudhaaf Ismaa'eeliin yeroo itti hin fudhanne. Tarii bararra jiraannu kana keessatti waamicha waamamne keessatti Kiristoos duukaa deemuudhaan namoonni abdii kutan hedduun jiraachuu dandeenya. Maal naa godha waaqayyo duukaa deemeeroo? Maaltu naa ta'e jechuu dandeenya. Waaqayyo gooftaan maccaa yeroo isaatti isa seenaa kee bade gaarii godhee siif hin hojjeta akkati waamicha isaa keessa jiraattu barbaada malee. Kanaaf Abrahaam Yisihaaqin dhalchuudhaaf waggoota 25 waaqayyoon eeggate. Ismaa'eeliin dhalchuudhaaf garuu waaqayyoon eeguun barbaachisu. Isa kakuu argachuu gaa'ila kakuudhaan waaqayyo namaaf ijaare argachuu tulfaata malee gaa'ila dhaabachuun salphaadha waaqayyo kee baanii. Buddeena waaqayyo namaa kakate nyaachuu tulfaata malee buddeena biyya lafaa keessa argamu akka salphaatti argachuun nama rakkisu. Jireenya waaqayyo keessatti argamu jiraachuutu yeroo dheeraa namatti fudhata malee jireenya waaqayyo kee hin jira jiraachuun salphaadha. Kanaaf waaqayyo adda naa ba'i yeroo kotti waa'ee kee gaarii godheen hojjedheedha. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'utu nu waame waan ta'eef warri waamaman kun qobaatti adda ba'u. Bara kee jiraannu kana keessatti waamichi waamamu maal yoo jenne tajaajilamu waamichi jiru akka namoonni kiristaanonni bara ammaa hubatanitti jireenya du'aa ka'uu qofadha kan namoonni jiraachuu barbaadan. Jireenyi kiristaanummaa jireenya gosa lama qaba. Inni jalqabaasaa jireenya du'aa ka'uudhaaf jireenya du'aan duraati jireenya fannoo. Bartoonni gooftaa yeroo Kiristoos waame yeroo jalqabaatti gara kokottaa jedha malee gooftaan dhaqaan jenne hamma du'aa ka'utti gara kokottaa jedha. Gara kokottaa jedha gooftaan deddeebi'ee waggaa 3 booda erga lafa kanarraa hojii gurguddaa hojjete gara abbaa isaatti ol deebi'uuf ka'e garuu du'aa ka'uu booda garuu dhaqaa jedhe gooftaan. Har'a dhaloonni amma jiru kun gara gooftaatti dhufuun beeku dhaquu malee ergaan jiru kottu kan jedhu miti dhaqe kan jedhudha malee waaqayyo gooftaan maccaa si waama kottu jechuudha malee waaqayyo gooftaan maccaa sirraa baneera deemi jechuudha malee kottu ergaan jedhu bara keenya keessa baratti dhabameedha. Gooftaan garuu yeroo kana dhaloota kana waama bara kana keessa naaf argami sin ergadhaa'edha. Dhaloonni waaqayyoof ergamu yoo jiraate immoo dhaloota waaqayyoof argamuudha waamicha waaqayyoo kabajee. Kanaaf waaqayyoof argamuutu sirra jiraata. Kottu jedha godhuwaa miti gooftaan
dhaqis jechuu danda'a bor. Har'a garuu kan si dursee Waaqayyo jecha jabaa tokkoon si qaqqabaa jiru gara koo kottu siin jedha. Yaada keetiin hojii keetiin miillaan kottu miti. Yaadaan kan Waaqoo si waamu. Kan Waaqootti si waame yaadaan akkatti jiraattu malee miillaan akkatti mana isaa kee jiraattuuf miti. Kanaaf waamicha jechuun egaa kophaa ba'uudha. Adda ba'uudha. Akka adda baatu si barbaada Waaqayyo. Kophaatti si barbaada hojiidhaaf. Kophaatti hawaasa keessa miti. Haalati kee jirtu miti. Yeroo qofummaa barbaada. Gooftaa Yesuus bartoota isaa akkas godhe mitiire. Yeroo tajaajila isaa xumuruudhaan ga'e. Yeroo gara dhiphinaatti deemu bartoota keessaa bahee kadhata tureedha. Yerootti deebi'uma bartoonni irra ka'aa. Hin rafinaa jedha gooftaan. Yeroo kun yerootti rafan miti. Yerootti kadhataniidha. Dadhabneerra jedhu bartoonni tajaajila irra oolle boris tajaajilatu dura keenya jira jedhu garuu gooftaan kottaa ka'aa dammaqaadha. Gooftaan si dammasuuf si waamaa jira. Kai siin jedha gooftaan haala jirtu keessaa si argachuudhaaf. Tarii dadhabeera jedhu namoonni baay'een tajaajila isaaniif jireenya isaaniif. Ani dadhabeera nan boqodha hin boqotin kai siin jedha Waaqayyo. Yeroo qofummaa kee barbaada. Jilba isaaf akka laattu. Jireenya kee akka isaaf laattu barbaada. Waaqayyo gooftaan si waamaa jira. Egaa qabxiin keenya tokkoffaan waamicha jechuun kophaa ba'uu jechuu akka ta'e wajjin ilaalleerra. Torban dhufu immoo waamicha jechuun qabxii lammaffaa fedha ofii keessaa ba'uu akka ta'e itti fufnee wajjin ilaalla. Kanaaf guyyaadhaa mata duree kana asuma irratti guduunfa yaada keenyaaf qalbii keenya Waaqayyo duukaa gooneeti wajjin Waaqayyoon kadhanna. Yeroo Waaqayyoon kadhannu kana haala garagaraa kee jiraachuu dandeessu. Yaada garagaraa kee jiraachuu dandeessu. Yaada keessan guutummaa sassaabaati. Kan mana keessan keessa daandiirra iddoo garagaraa iddoo hojii keessanii kan jirtan mee yaada keessan sassaabaa wal faana Waaqayyoon kadhanna. Haalleluuyaa. Sasi waame Waaqayyotu jabaadha. Akeeka sirraa qaba. Akkasumaan miti kan itti waamamte. Akkasumaan miti kan Waaqayyo si waammataa jiru amma bor wayiif si akeekeeti. Kottu siin jedha Waaqayyo gara ofiisaatti. Hin kadhanna. Galanni kan keeti yaa Waaqayyo. Nama kana haalanni nan argama jedhee yaanne kee kan argesi lafa goda fagoo irraa ija keetu barbaade arge. Nama kanarraa immoo yaadaaf akeeka guddaa mul'ata guddaa irraa qabda. Amma wanti waamicha nama kanatti danquudhaaf dura dhaabbatu keessaan ba'a. Yeroo isheen jettu kan danqu keessaan ba'a. Yeroo inni jedhu wanti danqu saatii kanaa jalqabee faana isaarraa faana isheerraa kan harca'e yaa ta'u. Nama kanaaf yaada guddaa akeeka guddaa qabda. Sansalata kakuu mul'ata jireenya nama kanaa hidhe irraa hiiki. Ayyaanni kee humni kee nama kanaa wajjin haa ta'u. Haalanni natti cufame jedhu natti danqame na danqe darbuun dadhabe jiraachuun dadhabe bira ga'uun dadhabe haalanni isheen jedhu kana booddee bantee ittiin ga'uun jaalala kee haa ta'u. Waan nama kee ija keetiin mil'attuuf si haa galatu. Yaada kee keessatti hunduma keenya eegi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Deemi beela baasii. Isa daaree qorree dhaamotii. Deemi daara baasii. Dadhabduu beeraa dhiyyeessaa. Dabal erga gabii. Baanilee yoosiit baay'atee. Inni fi jabaadhu. Waaqayyoon eebbaaf si uumee. Raawwatee sinniisu. Kan qabdu dachaan si gootaa. Harki keenya irratti. Hojjetaa kakuu haaraa. Hojjetaa wangeela dhugaa. Jabaadhu gatii jilba kee. Bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa. Hojjetaa wangeela dhugaa. Jabaadhu gatii jilba kee. Bakkarraa argataa. Hojjetaa kakuu haaraa. Hojjetaa wangeela dhugaa. Jabaadhu gatii jilba kee. Bakkarraa argataa. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa.
Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya kanattaan suuraan immoo akkuma jalqaba irratti beesse Daayireektara Miishiniif Tiyooloojii Waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa kan ta'an Luba Yoonaas Higgazuu waliin marii goonettan dabarsa. Ujjini addunyaa wangeela hubadhaa hundeen Afrikaa hundees Waaqayyoodhaa balbala jabaatee keenyanii sassaakaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Maqaan koo Yoonaas Higgazuu Dhibbisaatii waldaa kiristaanaa Makaana Yesuus amantoota wangeelaatti jechuudha. Waajjira olaanaa keessan hojjedha. Direektera hojii wangeelaatii fi tiyooloojiiti. Waajjira kanan hoogganaa kutaa hojii gara piroograamii 15 kana kan qabu sagantaa bal'aatu jira. Gita biyyoolessaatti Tinoosh International Connections qabatti gaafatamni koo. Luba Yoonaas gidduu kana konfiraansii guddaa luboota waldootii Makaana Yesuusii biyyoolessaa kan hammatu luboota hedduun kan irratti argamantu magaalaa Finfinnee keessatti adeemaa jira. Mee waa'ee konfiraansii lubootaa kana nutti himaa. Konfiraansiin amma waggaadhaan geggeeffama. Waqtii kun si'a 5ffaadha. Kan nuti jalqabne akka lakkoofsa addunyaatti bara 2010 keessa iddoo lamatti hirama. Inni tokko International Theological Conference kan jedhamudha. Luboonni waldaa kiristaanaa Makaana Yesuus keessa hojjetan hundumtuu akkasumas immoo beektonni tiyooloojii seminaarii keessa kan barsiisan, mana barnootaa macaafa qulqulluu keessa kan barsiisan, akkasumas immoo biyya ambaati miseensonni Makaana Yesuus sadarkaa adda addaatti kan waldaa kiristaanaa tajaajilan, dhiyees immoo paartinarsii Makaana Yesuus yookiis immoo michoota Makaana Yesuus kan ta'an biyya alaati kan keessatti hirmatan. Addunyaa guutuu jechuun hin danda'ama. Si'a tokko Laatin Ameerikaa keessaallee Arjentiinaadhaa, Kuubaadhaa namoonni amma dhufanitti ture. Inni kun international jedhama. Isa si'a 2 geggeessine. Inni lammaffaan immoo National Conference of Makaana Yesuus Pastors kan jedhamudha. Isa immoo si'a 3ffaaf geggeessina. Walumaa gala si'a 5 ta'a. Kaayyoon isaa egaa lubootuma kana hojii isaan hojjetan irratti dadammaqsuuf, jajjabeessuuf, waliin immoo yeroo maree akka qabaatan gochuudha. Kana fakkaata gaanii walumaa galatti Pastors Conference kan jennu kun. Baay'ee gaariidha. Inni alanaa kun inni amma April 15 hamma 17tti adeemsifamaa jiru kun maali kaayyoon addaa inni qabu? Mata duree godhatee inni ka'oo maali? Eegaa walumaa gala amma kanarratti luboota naannoo 3,000 kan ta'antu hirmataa jira. Mata dureen inni jalatti walitti qabamu afaan Ingiliffaatiin our vocation jedha, devoting ourselves to a prayer, ministry of the word and leadership jedha gara Ingiliffaati. Afaan Ingiliffaan yeroo dubbannu afaan Oromootti immoo yoo hiikne waamichi keenya kadhataa fi dubbii Waaqayyoo barsiisuudhaa fi amantoota tiksuudha kan jedhamu jalatti walga'e. Kaayyoon isaa inni miilanaa kuni caalaadhumatti bara ammaa kana keessa luboonni ofii isaaniitii haala jiru kana hubatanii
amantootas immoo hubachiisuu danda'ani. Inni lammaffaan inni guddaan immoo jajjabina hafuuraa akka isaan godhataniif kanaan dura kan baratan irra deebi'anii akka isaan yaadatan gochuudha. Dhimma yeroo irratti immoo dubbiiwwan tiyooloojii baay'eetu jiru bara kana keessa kan maree barbaadan gaaffiin luboonni qaban jira. Gaaffiiwwan kana irratti deebii kennuudha. Fakkeenyaaf amma luboonnii fi jaarsoliin waldaa yookiin immoo maanguddoonni waldaa amantootaa jechuudha. Akka afaan gara kibbaatti yeroo haasofnu Oromoo gara kibbaatti yeroo haasofnu immoo sooreyyii waldaa jenna. Isaan kun tajaajilli isaanii eessatti wal argataa? Eessatti adda adda ba'aa? Ga'een lubootaa fi maanguddoota amantoota sooruuf guddisuu irratti maal fakkaata kan jedhamu irratti hojii ergamootaa boqonnaa 20 irratti hundaa'uudhaan lakkoofsa 1735 kan jiru irratti hundaa'uudhaan isiniin hafuurri qulqulluun eegdota waldaa kiristaanaa godhee isin muudeera kan jedhamu irratti barsiisi cimmaan kenname. Karaa gara biraa immoo hundee amantii nuyi fudhannee jirru fakkeenyaaf dubbiin amantii karaan fayyinaa waaqayyo ittiin mul'ise karaa sadii keessumaa akka luuterii fi warri riifoormid amananitti innis immoo dubbii waaqayyo duwwaa ayyaana waaqayyo duwwaa amantii duwwaa kan jedhamu the pillars of Christian faith keessumaa Lutheran faith kan jedhamanii warra nuyi afaan laatiniitiin sola jennu faith alone, grace alone, scripture or word alone warra jedhaman kanarrattis immoo barsiisi kennameera. Isuma kanatu itti fufaa guyyaa borii immoo akkasuma barsiisumaaf kenname kanarratti itti fufneetu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti immoo akka waamicha keenyaatti haa jiraannu kan jedhamu barsiisatu kennamaa. Egaan kanaan ala immoo hafuuratti luboota kana baay'ee kan badammassan faarfannaadhaan kadhataan kan geggeessan baay'ee jiru. Baay'ee haalaan nama gammachiisutu ta'aa jira. Waaqayyo hunda guddaadhaan luboota kana keessatti hojjetaa oole guyyaa irraa. Lubaa Yoonaas Gazuu Dhibbisaa Daayireektara Miishiniif Tiyooloojii Waldaa Makana Yesuusii Itoophiyaa ibsa naalaatan kanaaf guddaan isin galateeffadha. Konferansii keessan Waaqayyo konferansii eebbaa isiniif godhuu milkaa. Toleegaa isinis immoo carraa kana waan nu laattaniifi Waaqayyo isin haa eebbisuu galatoomaa. Kabaaf kibba warri jirtan kanneen baaflita dulli kunnuun lubootii gammadaa balbala raarraanni banee hundumaaf walqixa dulli kunnuun lubootii gammadaa dhaalota hundumaaf qabnaa dhaamsa ajaa'ibsiisa dulli kunnuun lubootii gammadaa erga wangeelaan argamee nama boqochiisa dulli kunnuun lubootii gammadaa. Ergaan keenya guddaanii kan saffisu qabu dhaloota hundumaa wangeelaa lallabu jireenya inni botaa marras karaa isaa wallaale wangeelaa labsinaa fi isa ittiin oolle wangeelaa labsinaa fi isa ittiin oolle. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtaan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwlensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti
nagaa waaqayyootiin tura.